Hinaaffaan badduudha. Hinaaffaan nama waan beekne keessattuu akkan qabu. Seenaadhaa seenaa ajaa'ibaati. Waa irraa barattanii bu'aa barnoonni qabu akkasumallee miidhaa hinaaffaan qabullee walumaan laalla. Haga xumura nafaana tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu nageenyi badhaadha. Sa'a namni nagaa bultii oolmaan baga jiraatu. Ilmaan Oromoo jila addunyaa irratti argamtan. Nageenyi kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin qabu. Ani obboleessi keessan qal'aan goobazee waan isin gammachiisuuf isin bashannansiif waan isin waa barsiisu isin bira fiduuf qophii. Garuu isin jabbeessuu irratti hanqina qabdan. Haa ta'uuti ammoo gaaf tokko inuma hojjetan jedhee abdii qaba. Hayyee gara seenaa keenyaaf seenaan isa kana jammata. Gaafa tokko jara sadii tokko turu. Jara sadiin kun komitee masjidaati yookaan koree. Maqaan jaraa tokko Ibraahimii, tokko Kamaalii, tokko Muusaa. Jarri kunniin sadiinuu masjida seenaa kaddaman. Hidima masjidaa keessatti uummata jajjaba. Jarri imaama qabu. Imaamni jaraa kun suuraa qara'u qaba. Yeroo hundaa suufi Ibraahiima wa Muusaa jedheeti gajjadha jettichi. Sabbixis maan qara'ee jechuudha. Kamaaliin kun hin dhaga'a. Adhallee yoo dhibee iftirate bor maqaa kiyyanadhaa jedhee osoo manni eegu suufi Ibraahiima wa Muusaa jedhee Allahu akbar jedhani. Muusaan koree. Ibraahimillee koree. Kamaalis koree. Amma inni keessaa hafe. Imaamtichi jara sadiin koree osoo argu jara lama maqaa keessa dha'ee kana dhiisaaraa jechuudha. Dubbiin tun garaa hanqa. Namicha garaa hanqa. Eenyuun Kamaali. Aniin kun masjida kana kidimaa yoo ta'e waliin kaddamu jira. Hojii masjidni kun qabu yoo ta'e waliin hojjechuu jira. Misooma kana keessa takka ani nafne keenni maa keessaa na hambisee jedhe uf gaafata. Lakki ammaa na dubbataa jedheetti dadhise. Eegi womaadha. Amma akkana dadhisuun naaf ummaa hin ta'u osoo lubbuun jiru na dhoksanii gaafachuu qabaa jedhe. Dhaqe sheekatti. Yaa sheek an koree masjida kanaa ta'uu beektaa? Eesi beeku. Ibraahim koree masjida kanaa ta'uu beektaa? Hin beeku. Muusaan koree masjida kanaa ta'uu beektaa? Hin beeku. Garaagarummaan anaa fi jara lamaan kana jidduu jiru maali jedhee na hin. Garaagarummaan maali? Ibraahim fi Muusaa ana jidduu jiru maali? Maaltu galee jedheen seetichi. Maali gaafii akkam kun? Maaltu badii jedhee gaafa. Amma masjida dhufa. Jarri masjida dhufti. Si duubaan dhaabannee salaachuu jirra. Ganamaa galgala maqaa jara lamaan kanaa waamtu. Ana maa keessa namni ajaa'iba. Maal goota silaas ta'e? Koree masjida si dhufee maqaa koree kaawwanii asii dhooftee ana maa hin dhayyoo si jedhe maal goota? Seetichi akka inni quraana hin beekne ta'e bada abboo bar quraanumatu iyyuu suhufi Ibraahiima wa Muusaa jedha malee anaa miti jedhama. Lakki quraanaa miti situ waan qabdu narraa qabedha. Dhimmi dhuunfaa kan narraa qabdu yoo hin jiraanne suhufi Ibraahiima Kamaali wa Muusaa jedheen dhageettanii suhufi Ibraahiima Kamaali wa Muusaa maqaan kiyya keessa seenuu qaba salaata keessaa jedheen. Abbo quraana rabbiitti jecha kan kee daballaa. Lakki si ajjeesa yoo ati ammoo maqaa hin dabin. Namichi du'uun fedhan jiruu barbaadaan lubbuun tun inni ofti beektaa. Amma osoo du'e illee maqaan qabu. Kamaal maqaa isaa salaata keessatti dhahuu danda'anii sheetichi ajjeesanii maqaa badduu mata. Sheetichi wal rakkatee of seeneeti. Allahu akbar jedhee salaata seenee yoo quraana bakka saniin gahe suhufi Ibraahim Kamaali wa Muusaa jedhee Allahu akbar jedhee gajjadhee ajaa'iba. Maali? Wantoonni tokko tokko yeroo garii nama ajaa'ibaa jechuudha. Amma namicha kana maaltu dhaga'ame jettanii hinaafa. Akkamitti ani jara kana wajjin salaata jara kana waliin hojii masjidaa hojjeta maqaan kee akkamitti keessaa fitu mallattoo gaafii ta'e. Maalirree hooggana? Kan maqaa dhaga'amu jirullee hooggantoota jecha hooggantu warra hooggana kanatu maqaa dhaamu jira. Mallattoo gaafiiti ta'eennaani inni kaa quraana hin beeku bifa saniin akkasuma.
amma isa hinaaffaa biratti maaltu dabala wallaalaa jechuudha. Wanti kun jecha rabbii ta'uu dagateeti qur'aan ta'uu waan irraa hin beekneef anas ma'aaf jedhee jedhe. Haa ta'u walumaa galatti warroonni hinaaffaa qabdan hinaaffaa dhiisaa hin barbaachisu. Gaaf tokko rabbiin waa wayiitti nama tokko yoo dura buusu namni kun akkamii macaasa akkamii inni dubbatanii aan irraa akkamii waa isaa haasanii waa kee dhiisan akkamii inni uffata akkanaa uffatee aan uffata akkanaa uffadhu hin jedhin. Bakka ati jirtullee kasi kaa'e rabbi bakka inni jirullee ka isa kaa'e rabbi. San waliin ammoo barnoota jabaadha barumsa jabaadha. Namni dhanii barnoota qabaate maal akka jedhullee hin beeku yoom akka jedhullee hin beekaa jechuudha.